mootummaan waan kana gar tokkotti deebisuu hin danda'a ture isa keessa dhaquu hin dandeenyu. Amma garuu wanti qaaniin guddaan bare mucaan kun duutee lubbuudhaan darbuurrayyuu miidhaan akka kanatti irra ga'aa ture. Isheen ikkoo utuu lubbuudhaan jirtuuti bara akka kanatti miidhamaa turte jechuun isheen jiraattutu jirtuyyuu mucaa duuteedha kan isheen si gaddisiistu jechuudha. Innaa kanarra yommuu darbee immoo akka sabaatti immoo wanti si qaanessu amma awaardiin dhiyaate kuni mucaan kun eegii gaddarra jiraate Andu'aalem awaardii kanaafi dhiyaachuun isaayyuu sirriin turreedha. Amma wanti miidiyaa irra naannaa jiru kun waama sirriidha bara. Utuma inni miidhaa irraa hin geenyeyyuu qaamni biraas miidhaa irraa naga'u. Garuu immoo hawaasummaan jira nama keessa himaaniitiin jira maanni namni yaaduu qaba sammuu isaatti. Maanni amma Hacaaluu Hundeessaa awaardiin kun kan inni nama kana achirratti dhiyeessee fi iccuuteeyyuu dhiyaachuun irra hin turre. Maaliif namni kun ikkoo biyyaansi taa'ee gaddarra jiraa jedhama mitiire. Maqaan kun yeroo achirratti dha'amuyyuu saba kanatti maaltu dhaga'ama. Namni maltii daayireekshiniidha kan inni yaadu bara. Akkasii miti qashti sun ilaali dandeettii albabii isaati osoo inni itti waan kana godheetoo itti murtaa'eewu maqaan isaa ka'uu danda'a beektaa osoo godhe jedhamee itti murtaa'eewu jechaadha. Shoomii asirratti gaaffii tokko si gaafadhu. Gaaffii tokko si gaafadhu. Baay'ee na gaafadhu. Namni sirba isaatiin duwwaa miti dorgommii tokko irratti kan inni dhiyaachuu qabu. Tokkoffaa irratti namni sun gaafa dorgommii irratti dhiyaatu sabaaf maal buuse tokko. Inni lammaffaan amma haala inni jireenyi inni keessa jiru maal Hacaaluu wajjin wal bira qabe Hacaaluu wajjin wal biruma qabdi laadhimiyaati. Hacaaluu wajjin gaafa wal bira qabdee ilaaltu Andu'aalem even Hacaaluun ikkoo uummata Oromoodhaaf birmachaa ture. Wantoota baay'ee gochaa ture. Sigaleera jijjiirama dhufe keessatti illee gahee guddaa qaba ture. Kabaja namaa beeka ture. Kabaja haadholii kabaja durbootaa beeka qaba ture. Sigalee Andu'aalem garuu ishuun akkasii utuu irra jiru wanti jiru utuu hin mirkaneeffamiin yakkamaa ta'ee wanta kana raawwateera ta'ee hin raawwanneetu seeraan hin mirkanaa'in የህግ ጥላ ስር እያለ akkamitti badhaafama ምን ማለት ነው ማየት Mooti kaasanii miti barkuun amma dandeettii amma osoo inni godheetillee itti murtaa'ee mana murtiitillee seenee dandeettii inni sirba san dura hojjete awwaardii san mu'uu danda'a bakka san irratti illee dhiyaachuu baatu. Natti hin fakkaatu ganan maaliif seeti? Amma yaa seer biyya keenyaaf warra biyyaan baa jiranii kun garaagara ta'uu danda'a shuumi. Amma taphataa Manchester keessa taphatu tokko maqaa sana harkaa badee waa'ee isaa dubbachaa turani. Hiriyaan isaa tokko waa'ee nama kana waa'ee hiriyaa ishee kana waan ta'e dubbatte jennaan kilabni sun nama kana yeroo sana kilaba sana keessallee akka isaanii ari'anidha kan dubbatamu beekta. Wanti miidhaan addaa ishee irra ga'e osoo hin taane akkuma abbaa manaa ishee wajjin jiraattu kanaan illee akka daffaramtudha isheen karaa sooshaal miidiyaa kan isheen qooddee jechuudha. Ragaa tokkottu ittiin barbaadin gara mana murtiitti tun dhiyaatiin kilabni sun nama kana ari'ee jechuudha bara. Amma karaa biyya keenyaatti mooteessee deebitee gaafa yaaddu mucaan kun miidhaa qaamaa ishee irra ga'e irra darbartee nama lubbuun dabartee jirtudha. Kanaafi awaardii kana irratti Andu'aalem dhiyaachuunsaa akkuma uummatni jechaa jiru dogoggora guddaadha bara. Maaliif amma kun akka haqamuuf illee gaafatamaa jira bara. Maaliif seetti namni kun yoo yakka kana irraa wanne shakkamaadha bara. Namni immoo karaa mana murtiitiin shakkamaa ta'ee yookiin immoo mirga wabiitiin ba'ee jiru tokko nama shakkamu tokko badhaasaaf hin dhiyeessita yoo ta'eeti kun illegaal nuyi kun wanta sirrii miti sammuu namaafis akka saba keenyaattis gaarii miti. Amma akkoo saba keenyatu itti qeeqamaa jira bara. Akka nuti waliif hin dhaabbanne haqa nama biraa barbaacha. Haqa caaluu barbaanne jecha haqa nama biraa awwaala akka jiruttidha kan dubbatamaa jiru. Kun immoo wanta sirriidhaan jedheen fudhata. Anillee waa si haa gaafadhu. Gaafa artiist Hacaaluu Hundeessaa du'u ani inuma sabni biraa keessattuu sabni akkuma beeknu miidiyaa kana gubbaarratti Oromoodhaaf sagalee ta'anii kan hin beekne. Inkaan qananii jechi lubbuu namaati garuu gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'u rasaasa itti dhukaasanii namni tokko karaarra baatee sabni biraa miidiyaa irratti namni sagalee taateef takka hin jirtu. Garuu har'a immoo duulli isaan gaggeessan kun dhuguma lubbuun kun isaan mararteeti. Sirriidha kun isa ilaalaa jira bara. Kan bu'aa siyaasaa keessa barbaachaaf duula gochaa jiranii jiru saba biraa keessa. Argaa jirra kun sirrii. Isaan dhuguma amma lubbuun kun isaan mararteeti gaafa artiist Hacaaluu Hundeessaa uummanni guutuun ba'ee jiru isaan warra lasan harka reeban iyyuu waa'ee mirga qananii just for qananii jechaa jiru argaa jirra. Nummoo karaa isaanii yaaduu hin qabnu bara. Inni kun dhugaa lafa jiru. Gidduu seenuun eeyyama isin lamaanu. Ila akka nama tokkootti xiqqoo aadaa godhanneeti namni keenya kun du'aalleen komata beeke.
Du'aan komata jechuun du'aa komachuun barbaaduan. Osoo komii komiiti qananii komannan akka kiyyatti fakkeenyaaf maaf komadha. Yeroo inni waggaa sana hunda yeroo waliin jiraatan yeroo jaalalaa yeroo isaan walitti makamanii waliin jiraatan kana keessatti yeroo inni miidhaa kana hunda irraan ga'u yeroo inni reebu dubartii reebuu nuu cubbu ija seeraa osoo hin taane ijuma ittiin bulmaata saba kanaatittu akka saba kanaatittu cubbuudha dubartii irratti harka kaasu. Yeroo inni harka darbee harka itti kaasu yeroo inni galee reebu yeroo inni sadarkaa kanaan isii ga'u kanatti obsitee hamma kana jala taa'uun ishiidhaaf dogongoraa jechuudhaaf du'aa komachuun cubbuudha. Kanaaf komachuu hin dandeenye. Inni darbeera. Osoo dubatti deebisuun kan danda'amuuti dubatti deebisanii lubbuu isitti godhanii komatan ture isii. Inni lammataa immoo namoota keenya tokko oromummaadhumatu walitti nama qaba. Ijoolleedhuma Oromoo ta'an yeroo battalasiin duutetti hundi keessanuu argaa jirtu miidiyaa kanarraa. Ragaa ba'anii akka nama ija ofiitiin arganiitti tarii miidhama tanaan dura isiin irra gahaa ture ijaan arguu danda'an. Akka 100% ta'anii namootuma miidiyaa kanarratti Oromummaa maqaa qabatanii Oromummaa haqaa otoo qabaatanii hanga dhaba lubbuu deema jarrisu. Ragaa ba'aa barreessaa deeman sunniin gaafa garuu lubbuu qananii dhugaa qananii ka arguu qabu namoota itti dhiyeenyaan waan kana beeku ture. Namoonni itti dhiyeenyaan waan kana beeku itti dhiyeenyaan beekna jedhanii kallattii garaagaraatiin miidiyaa kabareejii argatuudhaaf fooliyaroota garaagaraa ittiin argatuudhaaf hafe beeriyyummaan inni waliin gaddaaf gammachuu dabarsan hafeet gaafa dhugaati immoo wanti fedhee soo dhufe sila gatiin namummaa fi gatiin hiriyyummaa gatiin waliin gaddaa gammachuu dabarsan sun hanga dhumaatti isaan oofuu danda'u qaba ture. Harca'ee gooftaa ta'ee waliin hafee jechuudha dogongorri guddaa. Lammaffaan akka nama tokkootitti seera biyya keenyaa namni hin beekne hin jiru. Seera biyya addunyaa jiruu fi biyyoota guddatan keessa jiruu fi seera biyya keenyaa wal bira qabuuf tarii umrii keenyaanuu dhaqqabuu dhabuu dandeenya. Isa dhugaa dubbatuuf. Adii si dura dhaabatee addatti rasaasa si laakka'ee sin ajjeefnee siin jedha seerri biyya keenya. Kanoomaa godhuu hin dandeenyu. Har'a dhufee amma akka fakkeenyaa sabaaf dubbate kanatti sababuu hiriyyaa jaalallee isaa reebeef jecha. Isa fedhaan waliin jiraattu himatteef sadarkaa garee kubbaa miilaa sana keessaa baasuu miti biyya san keessaa ba'ee biyya biraa deemee taphatee jireenya ofii jiraataa istii lammallee mucaan deebee isima fuudhee horronfatee dhalarraa argatee waliin jiraataa. Sababa maaliif isiin ibsa himatteef jechuudha. Kanaaf seera biyya keenyaa biyyoota biraatiin kompeeranda kontiraastii gochuun hin ulfaata. Bifa saniin osoo ilaaluu baanne seerri biyya keenyaa si dura dhaabatee si ajjeese an sin ajjeefne sin jedhu wanti gootu hin jiru. Kagara awaardiititti yoo deebine immoo ani gama kiyyatti namni waan haaseef waan jedhu irratti itti gaafatamummaa fudhatuun dirqama ofiitti quba ofiitti qabe. Ani badhaasa san irratti ulaagaaleen ittiin badhaasni Hacaaluu faawundeeshinii Hacaaluu sun ittiin qophaa'u qaama qopheessuuf qabxiileen isaan ittiin ibaaleet godhan warra waan kana qopheessutu beekaa jechuudha. Haa ta'u garuu osoo mucaan kun yakka kanas dalageeru jiraate dalagee osoo dhossaallee jiraate osoo yookiin akkuma amma inni himatu kanatti illee isheen ofii balleessite jedhame balleessuun ishii kun dhugaa ta'eera jiraate seerri xiqqoon seerri ishii nama seera jedhanii maqaa seeraa qabattee akka biyya keenyaatti deemtu tun ishii kanarraa illee dhugaa eeguun hin ulfaataa jechuudha. Gaadha. Waan isin yaada sirrii kakaasti badhaafame san irratti amma toora miidiyaa kanarratti hin argaa irraa fuudhamuu qaba. Badhaasni sun sirrii miti maalii miti ani isa keessa seenee yaada kennuun barbaadu. Dhugaa dubbatuuf osoo faawundeeshinii yookiin waa'een Hacaaluu Hundeessaa kun osoo dhugaa baasu ta'e qaama dhugaa baasu ta'eeti dhugaa Hacaaluu baasa ture.
Baay'ee aykan taaniiti maqaanonni ta'edha malee namoonni nuti isaan hin beekne namoonni gahee leencaa taphatan namni isin beektan kan beeku kan hundi keenyaa beeknu kan hin beekne kan isin beektan kan beeku kan isin hin beekne meeqatu dhiigni isaa lafa badee jiraata rastiin lamu. Kana manni haalaa ka'u. Dhugaa dubbata yookiin dhugaa lubbuu baasa seera keessa ba'ee murtee laata qophiin sababa maqaa Hacaaluutiin qophaa'u kun yoo jedhame silaa gumaa isaa yookiin immoo dhugaa Hacaaluu sanirraa dhaabatee dubbata. Istiin dhugaa nu baasaa jedhee dhugaa fiyyata. Maatiin isaa. Kana isarratti dhiibneet gama kiyyatti yookiin ilaalcha kiyyatti yoo dhufe ammallee himannaa seeraa jalaa waan bilisa ta'ee miti gurbaan kun. Mirga obiitiin baheera. Sababni maaliidhaa jedha yoo deemtanii dubbiftanii jiraatan akkaan dubbisettoo ta'ee hubannaa kiyyaatitti himata turraa dhaabate. Abbaan alangaa himata jedhe san dhiyeessuu hin dandeenye. Maaltu dhiyeessuu isa dhoorge? Tokko bu'aa bahii yookiin jallina yookiin adeemsa yookiin seera kufuu biyya keenyaatii fi adeemsa ittiin dhugaan namaa ittiin barbaadamu hanqina seeraa yookiin isa jireenya korraaptir ta'e saniin. Lammaffaa immoo dhuguma ragaa sassaabachuu dadhabuudha. Kan immoo yeroon isaa baasu. Garuu sabni kun akka sabaatitti dhugaan yoo mana seeraatitti illee jallatte akka dhugaa